Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Free Oromo political prisoners. Free Oromo prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Abiy Gaza. Free Abiy Gaza. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Mikhail Boran. Free Mikhail Boran. Free Gannat Ayyana. Free Gannat Ayyana. Free Bakkala Garba. Free Bakkala Garba. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Abiy must go. Abiy must go. Abiy Muskin. Abiy Muskin. Abiy Muskin. Abiy Muskin. Abiy Muskin. Abiy Muskin. Abiy ist ein Faschist. Abiy ist ein Faschist. Abiy ist ein Faschist. Abiy ist ein Faschist. Abiy ist ein Diktator. 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 We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. Freedom for Oromia. Freedom for Oromia. Freiheit für Oromia. Freiheit für Oromia. Freiheit für Oromia. Freiheit für Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Abiy Gaza. Free Gannat Ayyana. Free Mikhail Boran. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Oromo people is demanding freedom, justice. No more. Oromo people is demanding justice, freedom. Oromo people seeking equality. Oromo people is seeking equality, justice für Hachalu Hundessa, Gerechtigkeit für das Oromo Volk. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qabsootti jirraa hedduu waan gaarii wal dhagullee waan bareedaa qabsoolleen gaarii garuu qabsoon karaa tokko qofaan ta'uun qabdu karaa lamaan godhuu qabna. warri amantilleen gahee qaba dalagaa teenya rabbiin akki godhe dalagaa yaajuuj fi maajuuj warri quraana keessatti beeytanii qabsoon teenya waggaa hunda akkas taate warri gaara qotee borganama hin futtaafna jedhanii biraa galanii gaarri as deebi'a borganamallee achumaa deen akkana ta'uu hin qabnu. rabbi waan kana akka nurraa jirjiiru tokkoffaa dhaamsin isinii qabu namu amantii qabdaniin akka du'aayii gootan akka rabbi kadhattan wanni amma harkaanu qabu tun waan laaftuu miti waan nama tokko lamatii miti waan nu garru kanarra waan nuti hin garre ka biyya keessa deemaa jirutti irra guddoodha. kanaaf du'aayin nu barbaachisa akka amantii an qabutti akka warra islaamatti yeroo bareedduun nu fuula keenya dura jira. ji'a kana guyyaa 22 irraa ashrii zulhijjaa waan ji'antu jira ji'a hajjii jechaan gaafa seena ji'a kana guyyaa 22 irraa gaafa sirraa namni hedduun duraanuu beektanii soomanuu jira soomantanii rabbii keenya kadhatuu qabna dubbiin ammaatun dubbii laaftu miti. gama hiriiratiin akkanuma deemaadha gama rabbitiin du'aayii tokko keenya akka godhuu qabnu isinidha obboleeyyan akhiraadha. wanni kun badii dhumati yoo tollellee yoo taraa tana dabarre silaa dabarre ammoo akka dhiiten akkasumaan hin haftu abdillee kutuun hin barbaachisu. rabbiin quraana keessatti walaqad manannaa calaa muusaa wa haaruuna wanajjaynaahuma wa qawmahuma min alkarbi alcaziim nabi muusaa fi haaruun rakkina kana caalati isaanirra dhufe rabbiin eegasii isaanillee gargaare ummata isallee gargaaree ja. kanaaf wanni dhufe hundi taraan takkanurratti hagana beeku namni islaama ammoo namni amantii mattamittu yoggaa waa argatanillee baxaraananii bakka dabruun hin barbaachisu yoggaa wanni akkana dhuftellee karaa hundaan ajjatanii dalaganii waan kana jalaa bahu malee hamilee fixatanii nama gartee akka waan tana booda carraan nuun hafinii ta'uun hin barbaachisu. kanaafuu qabsoon teenyaatti jabaattu
kanaaf gaabboleeyyan kiyya rabbii keenya kadhannaa namu amantiin takkalleen nam amantii feetayyoo qabaatan ككرتنا هاجم ننجرتو يا ربي ظلمي ترى يا رب الراكاس يا ربي ظلمي ترى يا رب الراكاس هما نفني غربا غاريسا أكا نما تكوتي وننا ياتشيس وننا ريفاتشيس هاتالو نندسا أمانتين والفكات صلاة الرس صلاة نبو تغرانا منيات ونما كان جالنو سبحان الله وان نما جبا دمني ابو يا ربي ظلمي ترى يا ربي الراكاس يا ربي ظلمي ترى يا ربي نوجي يا ربي جاي نوجي كن كو قفامت يملي بكيتا كتنو نهفت بكا غولبتي اوفني نمتي كنو مت يا ربي تراتينيا يا ربي نوفيت يا ربي تراتينيا غد تولان تهو قبنو تركانو وتفلانا جاني ابينا كتيتوني ديم garuu eenyutti aanannu yaachisuu qabdi yaa rabbi taraa teenya yaa rabbi nuu godhi dalaynee bilcheessinee carreessinee namaa kennu tana ga'e yaa rabbi nuu jey taraa teenya yaa rabbi nuu godhi taraa teenya yaa rabbi nuu godhi obboleeyyan keenya ijoollee teenya tanuu osoo hojjetanituu mana hidhaa keessatti rakkataa jiran xiqqarraa guddatti yaa rabbi nuu baas haqa isaanii yaa rabbi nuu baas mana murtii kajaan kana warri isaanitti murteessu miti warri isaanii murteessu yaa rabbi nuu godhi bilxiginnaa hoggaa jennu intala takka moggaasiif warra bilxiginnaa miti warri bilginnaadha yaa rabbi bilginnaa tan irraa kaas bilginnaan tun khayriin qabdu yaa rabbi irraa kaas bilginnaan tun biyya teenya balleessite yaa rabbi irraa dhabamsiis yaa rabbi irraa dhabamsiis bilginnaa dakarraa haga walitti abiyyi qofamaa jaa'ol warri nu fixe kabira jira duraan illee isaanuman nu fixe taraa takka ummata keenya irra dabree fi tana booda irra dabraan hin jiru yaa rabbi nurraa dhabamsiis yaa rabbi isaan wal keessa deebis isaan wal haafixan isaan wal keessa deeban yaa rabbi jawhar muhammad nuu baas yaa rabbi ija teenya jawhar muhammad nuu baas yaa rabbi jawhar muhammad yaa rabbi nuu baas isa qofaa miti hamzaa booranaa yaa rabbi nuu baas baqqalee garbaa yaa rabbi nuu baas shuggut galate yaa rabbi nuu baas abdii يا ربي نوباس كم مقام بين اللي يا ربي نوباس يا ربي نوباس شمس الدين يا ربي نوباس حركة أمة سندا يا ربي داي بوليس يا أمة سن حركة قبض سيا يا ربي نور داماس دكما كيت نوبوس دعاء ثاني يا رب بركة كينيا قد سبحان ربك رب العزة جرتو جرا جاga mera watanya nagasu kero jirtu abi jira ko tare ko jirtu kero jirtu down abi down abi down naftanya down naftanya abi masti ko abi zakir abi masti ko justice for Achalu justice for Achalu አብይ ከሁለት ዓመት በፊት ከ5000 ቄሮና ቀሬ በላይ የተሰውበትን ድል አስረክበን ስንሰጥህ አጨብጭበን መርቀን ወደ 4 ኪሎ እንድትገባ ስናደርግ 27 ዓመት ሙሉ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረስከውን ወንጀል ተልከ ስታሳስር ስታስገድልና ስታሰቃይ እንደነበር አተን ሳይሆን በዚያን ወቅት የምታደርጉትን በተለይም የለማን ንግግር አምነን ከጥፋታችሁ ታርማችኋል ብለን ነበር። አንተ ግን የኦሮሞን ህዝብ በታወረው አስተሳሰብ አሳንሰ በድለላ በውሸት እርስ በርስ በማጋጨት እሰብረዋለሁ ብለህ የክህደት ጉዞውን ጀመርክ። ይህንን ስታደርግ የኦሮሞ ህዝብ ጊዜ እንስጠው ብሎ እንደታገሰህ ግን አልገባህም። የኦሮሞን ታሪክ የጀግኖቻችንን ታሪክ የህዝቡን ጥያቄ በማጣጣል የነፍጠኛውን ስርዓት መገንባቱን ተያያዝከው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በሌሎች ላይ የበላይነት ለመጎናጸፍ ወይንም ደግሞ እደግመዋለሁ በሌሎች ላይ የበላይነትን ለመጎናጸፍ ከአማራ ህዝብ ጋር መጋጨት ሳይሆን አንተ አስመስለ የምትነዛው የደንቆሮ ፕሮፓጋንዳ እንደዛ አስመስለ የምትነዛው የደንቆሮ ፕሮፓጋንዳ ባይቋጥርም አንተ ሞክረሃል። ባይቋጥርም ሞክረሃል። በምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ያደረስከው የዘር ፍጅት የኦሮሞን ህዝብ ትግል አጠናከረው እንጂ አላጠፋውም። መሪ ሆነ የወረደ ውሸት ተዋሻለ። ንግግሮች እርስ በራሳቸው ይጣረሳሉ። በነፍጠኛ ስርዓት አቀንቃኞች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ጀዋር ይታሰርልን፣ ኦኤምኤን ይዘጋልን፣ አጫሉ ይገደልልን ሁሉንም ፈጽመሃል። አንተም ሆንክ መላው አህዳውያን ያልተረዳችሁት የኦሮሞን ህዝብ ማሰር መግደልና ማሳደድ ህዝቡን ይበልጥ ለትግሉ ያነሳሳዋል እንጂ አንበረክከውም።
ምኒልክ በዘር ፍጅት ሞክሮ ያቃተውን ኃይለ ሥላሴ በስቅላትና በግድያ ያልተሳካለትን ደርግም በሶሻሊስት ሪዮት ዓለም ያላንበረከከውን እንዲሁም ወያኔ በሞግዚት አስተዳደር ማሸነፍ ያቃታትን እናቴ በ7 ዓመቴ ንጉስ ትሆናለህ አለችኝ የሚል እንዳንተ አይነት እብድ 50 ሚሊዮን ህዝብ አሸንፋለሁ ከማለት አማኑኤል መሄዱ ይቀል ነበር። ከየትም ተወለድ የኦሮሞን ህዝብ እየወጋኸው ነው። በኦሮሞነት ትሞነ በተወለድክበት ጅማ ስር ተደብቄ የነፍጠኛውን ስርዓት ተልኮ ፈጽማለሁ የሚለው ህልም አልተሳካም። መሽቶብሃል። ወደህም ሆነ ተገደህ ትነቀላለህ። ወደ አማኑኤል አሊያም ወደ እንጦሮጦስ ትወርዳለህ። አይቀርም፣ አይቆይም። ኦሮሞ ቡኬ ዳበዴ አባኮፍ ሰገሌ ተኡን ያሌቹዳ አባንኮ ወኪልሞ ሽጉት ገለታይቹኒ አኩማ ኦሮሞ ብረት ቤከሙ ጅሩሲ ያሳን ወጀታ ገሩ አናፍስሙ አባኮዳ አባኮ ቶኪቸዳ isma duwaan qaba goota koodha hayyuu koodha akka abbaan kun jalaa miidhamu simmoon barbaadu kanaafi akka mootummaan biyya sanaa amma sammaa kana yookiin isa gadhiise yookiin immoo karaa isatti qunnaman akka karaa akka nu banan dan barbaada jechuudha. Qolchumti isaallee kan isa jiraachisu akkuma inni seenuuf jechuudha. Akkasumas immoo garuu har'a guyyaa har'aa kanatti addanatti argamee Oromoo kana gidduutti jechuudha. Akkas jajjabina naa kennanii anaa wajjin jechuun abbaa koofis warra kaaniifis sagalee ta'anii har'a dhaadannoo fa'aa gochaa turan baay'ee gammachuu guddaatus immoo natti dhaga'ama. Kanaafi warra addanarti hirmaattan hunduma keessaniyyuu onnee koorraa isin galateeffadhaa biyya akkasii kanatti ana bukkee dhaabbachuu keessaniifis kanuma jechuudha. Egaa akkuma beekamu Dr. Shugguut Galataa jechuun hawaasa magaalaa Munuch magaalaa nu keessa jirrutti waliin bara dheeraa nama turreedha. Nama amalaanis beekumsaanis nama hin hamatamneedha. mootummaan Bilxiginnaa namootuma hayyuu ta'an qulqullu sababa malee yakkitee mana hidhaatti galchitee wanta booniitti dhagahamu hunda keenyatti dhagahama. Isaan qofa miti gaa Oromoo hedduutu mana hidhaa jira. Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaa dabalatee Hamzaa Booranaa isaan hanga hiikamanutti akka manatti hin galleedha. Qeerroonis hawaasnis biyya Jarmanii qofa utuu hin taane Awurooppaan kan amma waadaa waliif seenee jiru mee haala hiriira jiruu fi boonii wajjin hiriira yeroo goonu maal akka isatti dhagahamu aktiivist Abdii Xayyib yaada keemmoo itti dabale. ulfaadhu galatoomi boonii atis jajjabaadhu abbaan kee abbaa keenya abbaa Dr. Shugguut Oromoof qabsaa'ee dhugaadha siif abbaa keeti dhukkubbi sitti dhagahamu si hubanna garuu sittin dhagahamini qabsoo Oromootiif sacrifice kana hunda kafalaa jira sittin dhagahamin siin jechuu barbaada. Inni bira an dhaamsuma gabaabduu wahii qaba. Nam Dr. Abiy Ahmed tokkoffaa nama jechuun walitti himuun hin barbaachisu. Eenyu akka gara aangoo isa fidellee nama wallaale. Ummanni Oromoo kun psychology ummanni Oromoo kun maali jedhee nama hin beekne. Otuu beekee sareen badduun ganda keessa maali nyaatti jedhan. Kanaaf wanni nuti dhaamu barbaannu Dr. Abiy Ahmed yoo nagaa barbaadde yoo ilmaan tiyya mataa ol qabatanii addunyaa kanarra haa jiraatan ka jettu taate nagaan hatattamatti aangoo gadhiisiin jechuu barbaanne. Ummata Oromoo biraatiif wanni an dhaamu hawaasni diaspora qabsoo irraa eeggamu waan godhuu qabu hundayyuu gochaati jira. Financially hiriira biyya alaatti godhaa jirru wantoota hundaa waan mootummaan faranjii Abiy wajjin qabu hundayyuu harkaa kuchisiisuuf almost gara Ameerikaa kana xumurameyyuu nulleen asii harkaa kuchisiisuuf itti adeemaa jirra. Qabsoon ammaa tun qabsoo jiraachuu fi qabsoo jiraachuu dhabuuti. Kanaaf hawaasni keenya akkuma jarri nuun jedhan lakkoofsa bichaadha torbaan tokko iyyitee deebiti. Akkuma isaan kaayeffatanii sagalee Oromoo nama ta'e nama aktiivistii Oromoo ta'e qabsaa guddicha yoo lubbuun jiraate nuuf rakkoodha daanjarasiidha jedhanii ajjeesan. La Oromoon torbaanuma tokko iyyitee mana deebiti jedhanii akka isaa yaadansan akka hin ta'in addunyaafis diinaafis firaafis yeroo itti himnuudha jechuudha. Kanaaf qeerroon biyya keessaa qabsoo cimsaa jira waan danda'u gochaa jira. Nus biyya alaatii waan dandeenyu
waan nurraa eeggamu hundayyuu wanti guddaan nuti faranjira barbaannu waa lama. Tokkoffaa qabsoo manni Oromoo godhuu fi qabsoo bilxiginnaa mootummaan nama nyaatan godhaa jiru kun kana jidduudha bahu. Kana jechuun maali? Faayinaanshaali maallaqa itti kennan maallaqa itti kennanii maallaqa isaan kennaniin kanaaf rasaasa bitatee rasaa uummata kennan fixaa jira jechuudha. Kanaaf kana jaalatanii osoo hin taane dirqamanii akka isaan dhaaban gochisiifna. Inni lammaffaa qoqqobbii seera addunyaatu jira. Namtichi kun nama mana murtii addunyaatti dhihaachuu qabudha. Kanaaf haga qoqqobbiin akka Eertiraarra kaahame san irra kaahamutti qabsoon kennituufa pointiin dhuma noobeeliin nagaya Abiy Ahmad wanni siif kennameefi nagaya buuftee jedhameeti. Nagaa feek ta'e buuftee jechuudha jalqabaaf si amanneeti nu gante. Kanaaf noobeelii kanas irraa deebisuudhaaf koree noobeelii already hojii isaa qorannoo eegalanii jiranii Abiy kufaatiin isaa fagoo miti jedha. Ulfaadha. Galatoomi Abdii Xayyib mee Abdurazaq waggaa tokkoof walakkaa dura akkuma beekamu jijjiirama kana waliin deeggaraa turre jibbaa nama dhuunfaa jibbaa saba biraa hin qabnu ture. Frankfurtitti qeerroon har'aa asitti argame hawaasni har'aa asitti argame Abiy Ahmad simachuuf Frankfurt staadiyoomitti walitti qabamnee turre. Gama keenyaan jijjiiramni kun nagaadhaan akka gaggeeffamu deeggarsa barbaachisus gochuuf qophii turre. Atillee jijjiirama kana akka hedduu deeggaraa turteetti hin beeka. Booda kana immoo sabboonummaan Oromooni of qofa haasa'uun isaa saba kana xiqqeesse jedhee Abiy erga dubbatee booda gochaadhaanis haasaadhaanis Oromoo gaqqabuu miidhuu xiinsammuu isaarra deemuu amma immoo qaamaanis ajjeesanii miidiyaa isaas cufanii ummata Oromoo keessaa warra bahan warra bebbeekamoo ciccimoo ukaamsuun hidhuun kuni itti fufee jira. Mee maaltu sitti dhaga'ama akka nama kanaan dura jijjiirama kana deeggaraa tureetti haala amma jiru wajjin wal bira qabsiiftee yaada kee? Galatoomii carraa kana naa kennuu keetiif ulfaadhaan jedha. Ani dubbimaan jalqaba. Isa dura Abiy Ahmad must go kanaan jalqaba. Oromtitti dhugaa ufitti hima. Dhugaa ufitti hima. Nuti nafxanyaan lafeellee walitti hin qabne. Diinummaa qofatu nu jidduu jira. Oromoon biyya abbaa isaa qaba. Oromoon biyya abbaa isaa irratti abbaa biyyaa ta'uudhaaf mirga uumamaan kennameef. Mirga seera addunyaatiif kennameef. Kanaaf Oromoon har'an tana kun Berliinii kun Asmunshinii guutuu addunyaa irra faca'ee kun biyya keessa kun boolla keessatti lafa jalatti Jawaar Muhammad Dr. Shuggur Galataa lafa keessatti Baqqalaa Garbaa dachii keessatti kun hundi Haacaaluu Hundeessaa dhiigni isaa akka dhiiga saree awwaalchi isaa saree hanqatee kun hundi biyya dhabuudha faca'uudha. Oromoon biyya qaba. Biyya isaa ijaarachuu qaba. Walabummaa Oromiyaa Oromoon labsachuu qaba. Kana qofatu Oromoo boo'icha kana irraa dhaabu. Kanuma jedhaan gabaabatti. Aktiivist Sa'ad ati yeroo baay'ee waa'ee mootummaa Bilxiginnaa kana mormuudhaanii sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan beekamta. Hiriirri har'aa maal fakkaata ture? Fuuldurattis maayini karoorri qeerroo biyya Jarmaniif biyya Awurooppaa gabaabsiitii yaada kee? Galatooma gaacharraa kana waan lakkiniitaniif egaa kaa hundi keessan akkuma beektan guyyaarraan kana magaalaa Mushin keessatti uummanni Oromoodhaa xiqqaa guddaa osoo tokko nafiin bakka jiru uummanni hadhaahee hirriiba dhabee bakka jiru buqqa'ee dhufe uummanni buqqa'ee bakka dhufee bakka kanatti argames duguggaa sanyii yookaan lola guyyaa adiidhaan mootummaan abbaa irree mootummaan Abiy ilmaan Oromoo irratti labsee hayyoottan Oromoodhaa hidhuu reebuu dararuu fi mana dukkanaa fi qabbanaa lafa jalaa keessatti hidhuu akkasumas obboleessa keenya artistii qabsaa Oromoodhaa qaroo sabaa ija keenya akka ta'e ajjechaa Haacaaluutiin wal qabatee
mormii addunyaa guutuudhaan wal qabatee fufaa jirutu jira. Biyya Jarman kan akkuma beektan magaalaa Frankfurt, Berliin amma har'a kunoo magaalaa Mushin keessa geggeessine. Kan magaalaa Mushin keessatti egaa injifannoodhaan goolamnee jirra. Warroonni mootummoonni biyya kana hawaasni akkasumas aangoonni magaalaa Mushin jechuun akka magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa yookaan naannoo Baay'ee keessatti magaalaa guddoo magaalaa teessoo mootummaati. Dhaadannoo kennaa fi akkasumas komii qabnu mootummaan kun mootummaa abbaa irreedha akka inni ta'e mootummaan kun mootummaa duugaa sanyii nurratti raawwataa jiruu fi akkasumas warroota hidhaman hunda isaanii akka gadhiisuu qabuu fi keessattuu Dr. Shugguut Galataa nama biyya Jarman jiraatu fi nama lammummaa biyya Jarmanii qabu obbo ilmi isaa kun nu biratti argamti. Kanaafuu namni kun nutis akkuma beeknu biyya kana keessatti abbaa keenya ta'ee nama siyaasa Oromoodhaa hoogganaa ture nama Oromoodhaaf quuqama qabu qabsoo bilisummaa uummata Oromoo nama finiinsaa turee fi umrii isaa guutuu irratti fixe akkasumas gartee har'a Oromoon mataa ol qabatee lafa sarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa haa ta'u jedhee akkuma yaamicha mootummaan kijibaa fi mootummaan sobaan Dr. Abiy yaamicha biyya alaarraa goonee karaa nagaadhaan galaatii falmadhaa jedhee hayyoottan Oromoo miidiyaa Oromoo biyyatti galche kunoo boonii yookaan boontuu jedhamti intala Dr. Shugguut Galataati jechuudha. Kuno mucayyoo isin agartan tana imimmaantu nama qaba jechuu abbaa isii lammummaa biyya Jarman ka qabu ka jireenya gaarii jireenya nagaa jiruu ajaa'iba biyya kanatti jiraachuu danda'u jireenya isaa maatii isaa ilmaan isaa kana dhiisee wanni inni biyyatti galeef qabsoo Oromoo kana galmaan ga'uu fi dhugaa saniif falmachaa ture jechuudha. Gabaabumatti kana fakkaata jechuudha hiriirri guyyaarraa akkuma kana itti aanu ammoo gallee irrafnu abadan Jawar mana dukkanaa lafa jalatti hidhamaa Dr. Shugguut Galataa fi aangoonni siyaasa Oromoo hidhamaa abadan never ever gallee irrafnu jennee DC Jarman guyyarraa ima deema addunyaa guutuu jechuudha. Hin dhaabbannu jechuudha. Qabsoo kenna next week torbaan dhufu magaalaa Nuuramberg yookaan Minisootaa xiqqoo jechuudha. Achirratti wal arguuf deemna jechuudha. Kanaaf biyya amma sodaatee waan qabatu wallaalee Eertiraa jira Asmaraa jira waan ammoo achi dhufuu fi waan dhalatu ammoo ka wajjin laallu ta'a jechuudha. Kanaaf kana hunda ka gochuu jiru qabsoo nu gochuu jiruuti Abiyyi muddamsuu keessa jira. Nu Abiyyi miti wayyaalee akkas gettuyyuu shaqqeen garafnee hariine Abiyyiin ammoo wama takka nuti nufaatu qeerroon immoo nan injifannaa. Artiist gamtaa olaanaa waan itti dabaltu. Ayyee galatoomaa kanuma hundumtuu dubbatameera wanti itti dabalamu baay'een hin jiru. Wantan jechuu barbaadu garuu hidhamtootni siyaasaa dhaabbilee siyaasaa kan akka Jawaar Mohaammed, Hamzaa Boronaa, Baqqalaa Garbaa, Dr. Jaal Shugguut Galataa, Abdii Raggaasaa fi kan kana fakkaatan hundi isaaniiyyuu nuufi abbaa keenya obbolaa keenya abbaa ishee qofa miti nuufis abbaadha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Siigallee as dhaabbannee gaafa keessatti haasofnu namni an akka kootti abbaan koo an Oromoodhaaf hin ta'a jedhee jireenya isaa dhiisee galee gaafa keessatti achitti gatamu hundumtuu jireenya isaanii dhiisanii galani tokko lama miti hundumtuu kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Hundi isaaniiyyuu abbaa keenya obbolaa keenya falmachuuf dhaqabna manatti gallee hin teenyu. Carraa gaariidha waan amma keessa jiru akka nama tokkotti ol ibsee kan amma keessa jiru jechuun sa'aatii Oromoon itti wal ta'ee tokko ta'ee waliin deemaa jirudha. Isa kanaaf iyyuudha dhaabbachuun qabnu karaa kamiin iyyuu qabsoo finiisuudha qabna. Dhaamsi ani dabarfachuu barbaadu muummicha ministeeraa Itoophiyaatiif morka keessaa bahii biyyi morkaan hin bultuu jechuu barbaada. Morki ati keessa seente xiiqiin ati keessa seente ummata Oromoo wajjin simbaasuu irra deebi'ii yaalii jechuu barbaada. Maaliifi engaddaa paarlaamaa keessatti yeroo haasa'u warra hinaaffaadhaaf qabsaa'utu jira. Aboo namni si hinaaf hin jiru yoo barbaadde waggaa ibballee bulchuu dandeetta. Oromoo walii galtu malee waggaa ibbaa miti. Baatii takka bulchuu akka hin dandeenye beekuu qabdaa. Oromoo walii galii achi booda biyya bulchitaa. Saba bal'aa saba irraa dhaladhe jettee kijibaanis ta'ee dhugaan ta'e nu irraan kaanu feetu Amaara ta'e feetu Oromoo ta'e Oromoon irraan kaatu. Dhiiga kee irraa rakkoo hin qabnu. Qiinsammuu kee irraa rakkoon kenna gaafiin kenna. Ilaalcha kee irraa yaada kee irraa malee dhiiga kee irraa rakkoo hin qabnu. Oromoo har'allee too abbaan fe'e biyyattii san bulcha taanaaniin mirga Oromoo dheessisuu qaba. Gaafiin Oromoo nuti biyyattii bulchuu qofa osoo hin ta'in qe'ee keenya irratti naannawa keenya irratti qabeenya keenya irratti waggaa ibbarraa eegalee gaafiin Oromoo ka irra deddeebi'amu kanuma. Kanaafuu irra deebinee carraasii kenninaa. Hiiki hayyoota keenya ka mana hidhaa jiran simbaasuu. Hiiki xiiqii keessaa bayi biyyi xiiqiidhaan hin bultuu. Morka keessaa bayi
gaafii nafxanyaan si gaafatan sa'a 24 keessatti deebistaa fi gaafii Oromoo maaliif sitti ulfaate ummanni kun baay'ee si eegee baay'ee si obsee baay'ee tokko irra si taree garuu amma sadarkaa irra taruu dandeenyu irra geennee jirra qabsaa'ota keenya mana hidhaatitti hiitee qabsaa'ota keenya dukkana keessatti hiitee biyya ati bulchitu tokkochinuu hin jiru kana jala murreessitti himuu barbaanna siin jechuu barbaada. Nama hidhaati siyaasa Oromoo hidhuun hin danda'amu nama tokko ajjeestaa Oromoo guutuu ajjeesuu hin danda'amu hamma dhiigni namaa gadi namu garuu akkasuma dhiigni Oromoo hundi danfee gara fuulduraatti hoolanii buluun illee hancimu ta'a. Kanaafuu otoo hin buliin otoo hin ooliin siyaasa Oromoos hayyoota Oromoos dhugaa Oromoos akka nuuf deebi'uu barbaanna. Wanti asitti argamneef tokkoffaa haalli biyya keessa adeemaa jiruuf sirna kana buqqisuuf iddoo buqqisuuf lammaffaa irratti wanti Oromoon asitti baateef addunyaa maratti wanti biyya keessatti Oromoof irratti dhaqqabaa jiran sagalee jaraa ta'uu fi akka qeerroo biyya Jarmaniitti nus isinii jirraa jechuumaa fi biyyaa baane kanaafis qeerroon Jarman haalaan nu boonsitanii jabaaddaa nus hamilee isinii taana warra biyyaatiif jabaaddaa isiniin jenna. Akkaataan mootummaan Bilxiginnaa hawaasa keenya dararaa jiru akkaataan itti hawaasa keenya shororkaa jiru kun nuufis bira dabree jecha addunyaa marattuu raajii ta'aa jira. Nummootuyyuu ati feetu jawaariin hiikii feetu argitee warra hiite maraa hiiki. Qabsoon keenya mootuyyuu jara hiisisuu osoo hin taane Oromiyaa harka Bilxiginnaa yookaan harka warra PP harkaa hiikuudha waan ta'eef aga jara Oromiyaa jara harkaa hiinutti manatti hin deebinu duuballee hin deebinu hidhannee kaanee jirra. Duubatti hin deebinu jechuu barbaada. Waloo shaggaa baadiyyaa nama baay'ee cimaadha. Walaloo dhimma Oromoo ilaalchisuudhaan bara dheeraa biyya Jarmanii kana keessattuu shaggaa baadiyyaa yeroo OMN waggaa tokkoffaa kabajnu Jawaar Mohammad yeroo jalqabaaf sagantaa guddaa magaalaa amma keessatti argamnu keessatti walaloo dhiheesseen ummataan wal baree jabaadha. Mee shaggaa haala jiru akkamiin ilaalta waa'ee hiriiraa fi waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru? Ulfaadhu Abdii egaa amma waan jiru hunda akka haaraatti adda kophaa kaasetiin haasa'u otoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf akka nama abjuu tokko ilaalaa jiruutti wayitti tilmaama waan amma biyya keessaa fi biyya alaatti ta'amaa jiru kana. Bara dabre keessa waggaa lamaan tokko dura akkanuma xiiqiidhaan kaanee biyya qofaa miti as biyya ambaa keessa wal ijaarreetiin mootummaa Oromootu biyya sana geggeessuu heda. Mootummaa Oromootu biyya sana geggeessuu heda. Jenneetiin qabbana keessaa asirraa Firaankifartitti hundee lafaa raasnee alaabaadhaan miidhagsinee namicha faarsaa turretu sanbira dabaree akka addunyaatti Noobel Piraayisii Propoozaala kan dalageef Oromoodha. Namicha addunyaa hundatti beeksisaa turre har'a dhufee saba isaa irratti duguugama sanyummaa raawwata jedheetiin hin amanu ture waan baay'ee nama jibbisiisaadha. Maarree nuti dhaloota qubeeti. Dhaloota barnootaanillee wallaalummaa nutti himanii miti. Gabrummaa abboota keenyarraa dhaallee miti. Inshaallah ilmaan keenya dhaalchisu nurra hin jiraatu. Akkuma Abiyyiin fuunee addunyaatti beekumsaan nama gaariidha nama Afrikaadhaaf fakkeenya ta'a jenneetiin addunyaatti beeksisne sana haaluma kanaan akkuma girrisa nuun jedhan sanitti gir jenneetiin gadi buusuudhaaf qophiidha jedheen isin beeksisuu barbaada. Inni lammaffaan gabrummaan booqaan qabu diinnis booqaan qabu kanuma kan kaleessallee harmaa fi harka abboota keenyaa ciraa ture kun dabarfatee morma duraa ciraa jira. Haala kanaan akkamitti dhiifna hamma yoomiiti kun dargaggoon biyya keessaa kan hidhamaa jirtan kan doorsifamaa jirtan doorsifni kun keessan qofaa miti kan keenya hundaati isin bira jirra. Har'a sagalee dhageessisuudhaaf iyyaa jirra biyya ormaa keessa joorree ala bullee hojii keenya dhiifne barnoota keenya dhiifne yoo ka diddu taate dhugaa dubbachuudhaaf hidhannoo geggeessuudhaaf illee biyya hin galla hammana takka isin duuba jirra jechuu barbaada qeerroo biyyaatiin. Hawaasni keenya akka waliigalaatti maal gochuutu irra jiraata kan dadhabe sagalee dhageessisuudhaaf bahiyaa iyyu addunyaatti. Yeroo ammaa kanatti dhugaan Oromoon qabu irra garagalchaniitiin Oromoon morma namarraa ciraa Oromoon morma nama muraa Oromoon nama nyaata jedhaniitiin addunyaa biraatti mul'isaa jiru. Uummanni karaa kaabaa kun
Isa kunillee akka sirrii hin ta'in Oromoon doorsifamaa jira malee ajjeesa akka hin jirre addunyaan beekutu irra jiraatu. Kanaafuu Haacaaluun nurraa ajjeesanii lubbuun dhalattee du'an ooltu. Haacaaluun hin duune boollaa olitti maqaa isaa jiraachisee du'e Haacaaluun. Kan gaaffii nuti ta'u seenaa akka Haacaaluu hojjennee duunaa nuti laata jennee yaadutu nurra jiraata. Kanaafuu bakka jirru hundaa tokkummaadhaan dibbee gandummaa hin dhaannu amma booda ni gaya. Maal akka gochuu qabnu tunta dhumaati. Kanuman jedhaa naaf kolchaa. Mee shaggaa yeroo tokko silaa ta'e walaloo sammuu keessaa qabdu tokko otuu nu walaleessi. Egaa ittiin qophooyinee walaloo tokko isin affeera. Korma waanjoo cabse jedha mata dureen isaa. Hadooddiin baay'atee nu dhukkubus mataan cinaachi suutumaan quuqaa cinaacha godhata. Garaa abdii muratitti hin nyaatin hin nyaadhu. Bara dabrutti harka kee hin laatin hin laadhu. Baadhataniiti hardha boru yaabanii kaatu. Hiddamanii dhiita'aati kan na dhiidammaa nyaatu. Humna meeqaan raafamee aanan dhadhaa ba'a. Abidda keessaan darbeeti biyyoonis warqii ta'a. Duumessaa'us ni faca'a. Tiifuuf bokkaa ta'ee dukkanaa'us ni bari'a lafa barii ga'ee. Gufaatiin baay'atus qormaanni jireenyaa kufaatuma ol ka'aa bakka yaanne ni geenya. Gateettiin rigamee nutti cimus rakkoon Oromoo koo abshir korma waanjoo cabsanii taana gaaf tokko ulfaadha. Oromoo addunyaa guutuu jirtan qabsoo keessan cinaa dhaabbachuu biyya keessaniif tumsa gochuun hedduu daran nama boonsa. Duraan dursee wanni ani isinitti himu tokko waa gadda keessa waan gammachuutu jira. Gammachuu keessa ammoo waan gaddaatu jira. Waggaa lamaan taree keessa kolfaa turre namicha kana deeggaraa turre achuma keessaan gaddi nutti dhufe jechuudha. Amma immoo yeroo gadda nutti fakkaatu kana fuuldurri isaa ifaadha. Si'achi Oromoon bifa lamaan yookaan mata duree waliin galle tokko hin qabu. Innis kufaatii Abiy irratti Oromoon waan ofii fedhu margatee goolaban jedhee abdii qaba. Ka'umsi nu kakaasillee waan kana. Kanaaf Jawaariin wanni isa akka addaatti fudhannee yookaan ammoo isa rakkatti qabannee dhaabbannuuf ifa qabsoo tanaati keessattuyyuu ija qeerroo Oromooti. Onnachiisaa qabsoo yookaan ammoo warraaqsaa kan ta'e isa akka raajiitti kan laallu nama kana hidhuu jechuun ammoo daran laafaallee lafaa kaasa malee laaffisu. Kanumaaf mucaan kun seenaa addaa hojjetee waggaa lamaan keessatti waan hin eeggamne isarraayin olitti waan hojjeteef kan biraa ammoo akkuma isin beektan jireenya gaarii nama jiraataa turu nama argitee osoo biyyoota Awurooppaa Ameerikaa keessattis paarlamaa seenee akka ofii fedhetti nama jiraachuu danda'u. Kana muluu wanni inni dhiisee deebi'eef uummata kiyya kanaaf qooda waan dandeettii qaburraa gumaachuu aarsaa barbaachisaa ta'u kafaluu kan jedhu. Kanaaf Oromoonis galata isaa kan deebisuun bilisummaadha. Inni hidhames du'es inni nama qabsooti. Wanni nu isarraa raajii nutti ta'u hin jiru jechuudha. Nama qabsooti. Qabsoon aarsaadhaan wareegamaan waan kana keessatti argatanii. Kanaaf nuti Jawaariin baafannee mirga kenna yoo inni wareegames waan inni karoora inni nu kaa'e kana ni goolamna kan jedhu argisiisa. Karaa biraatiin mootummaa kanaan waa sadii irraan arga. Tokkoffaa mootummaan kun gowwaadha. Lammaffaa nama sobu. Sadaffaa ammoo argitee nama ofitti amanamummaa hin qabne. Gowwaa jechuun waan qabate san qofa ilaala malee of duuba deebi'ee waan biraan argu. Namni sobu ammoo kan guyyaa lama sadii durattuyyuu ana baankii akkasii haadhi kiyya kana jedhu har'a ammoo gadi ba'ee an Oromoo qulqulluu fi hin jedhu. Nama guddaa yookaan ammoo biyya bulchu ta'ee waan akkanaa isarraan eeggamu. Sobduun ammoo argitee fuulaan kolfaa harkaan waan biraa hojjeta. Fakkeenya mootummoota Awurooppaa bira yoo dhaqu sagantaan inni qopheessu waan biraati. Biyya ofiiti ammoo halkanii waan taane mari'ataa bula. Kanaaf qabsoo Oromoo duuba deebisuun hin danda'amu. Even amma kan ilaalutti qabsoon Oromoo hin qulqullooftee as keessa qabsaa eenyu ka Oromoof dhugaaf falmatu eenyu ka Oromoo irratti hojjetu kan jedhu addaan nu baase. Waan kanaaf qabsoon kenna daran finiinee itti fufa malee wanni qeerroon biyyaas hojii nu olii hojjetaa jira. Nutis waan dandeenyu sagalee ta'uu bira dhaabbachuu gurmuu uummata keenyaaf biyya keessattis ka as jirus ka kaasu. Kanaaf waan turre nurraa eeggamu akka nama lafaa dhufaa tokkotti qabsoo tana dhaallee bakka inni geenna jedha. Galatoomaa injifannoon uummata Oromooti gara fuulduraatti ifa bilisa waan ta'etti hin baana. Abdiin kutannu yookaan abdiinis wanni nu kutachiisu hin jiru. Jabaadhaa haa jabaannu isiniin jedha galatooma. Ilmaan Oromoo ka addunyaa hundarra jiraniif dhaamsi an qabu ilmaan Oromoo ka biyya hunda keessa jiraniif
yeroon dhugaan bilisummaan teennaa itti argamtu amma isin hunduu namni bakka jirtanii akka jirtanii wal gurmeessitanii guruppii irra jirtanii irratti yaada wal mari'attanii haala biyyi keenya itti deemaa jirtu haala hedduu fokkataa fi haala hedduu jibbisiisaadha maaliif tuffiin mootummaan diktaatarri Abiy Ahmed nurratti dalagaa jiru tuffii hagana hin jedhamne ilmaan Oromoo miliyoona 50 ol kaga'u kanarratti gartee tuffiin hagana ga'u mul'achuun kuni salphinni Oromoodhaaf hafeelleen hin jiru ilmaan Oromoo cunqursaa keessa jiru kana keessa baasuudhaaf ummanni biyya hunda keessa jirtan waliigalteedhaan tokkummaa keessan jabeessitanii kaatanii akka qabsoo kana finisitanii gabrummaa tana mootummaa diktaataraa kana ifirraa buusnu akkuma caaluun jedhe mootummaa diktaatara kana kabuusus Oromoodha kagartee achirra kursii isaa keessuma isaarra teechisus Oromoodha akkuma inni jedhe san kaatanii akka mootummaa diktaatara kana achirraa buusnu dhaamsa kiyya isin dhaamaa galatoomaa ilmaan Oromoo ka biyya hundarraa akkuma kennaa kanatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa nuti magaalaa Moshinitti hiriira irratti argamne hiriira geggeessinee nagaan xumurree jirra akkasuma warroonni biyya hunda keessa jirtan akkanumatti akka itti fuftan dhaamsa kiyya isin dabarsuu barbaada. Hayyoota Oromoo jarreen kun hidhamtee biyyi sun nagaa argatti jechuun waan hin fakkaannedha. Mammaaka takka waan jedhamee jennaaf utubaa manaa haga dhiiban qabanii haga dhiisanii qabanii Oromoon ammaan booda waan itti dhiifnullee hin qabnu hayyoota keenya akka Jawaar Mohaammed Dr. Shuggut Galataa kanniin kan fakkaatan hedduudha hunda maqaa dha'uullee dandeenyu baannu kanniin hidhanii Itoophiyaan sun akka Itoophiyaatti fufuu hin dandeettu kanaafuu nullee qeerroo biyya keessa jiru ka'ee mirga isaa falmatu nullee haga dandeenyu biyya ambaa keessa illee jiraannu waanuma dandeenyuun qorra osoo hin jenne isin faana jirraa jabaadhaa waan dandeenyuun wareegama waan barbaachisu ta'e hundaanuu isin faana jirraa jabaadhaa waanuma dandeenyu waan hin dandeenye isin gargaaru waanuma dandeenyu isin faana jirraa isin jecha galatoomaa jabaadhaa isin jenna injifannoo uummata Oromoof. Waan qeerroof jecha tokko dhaamuu barbaada innis jechuun waa'ee akkaataa biyya keessa jiruu fi asii jirutti hundi kennaayyuu bakka jirruun hundi kennaayyuu jajjabaannee qabsoo kana itti fufuu qabnaaf duba deebi'uu hin qabnu jechuudha. Ilmaan Oromoo hundaafuu akka ta'utti warri sagalee ilmaan Oromoo taatanii ilmaan Oromummaan sabboonummaan nuun xiqqeessan sun ol kaatee addunyaatti akka mul'attu kana taataniif galatooma dura iddoo yoomillee iddoo qabdanii kanaafuu bakka hundatti jabaadhaa sagalee teenne hin dhaabanna obboleeyyan teenne ta hidhaman hooggantoota teenne ta sabaa ta hidhaman mootummaan kun ni kufa abdii hin kutannaa waan takka ka biyya keessaas ka hidhamees kan hidhaminis ka biyya keessaas maaliif yoo jettan nama amata lama keessatti gaagaamaan dhufe wayyaanee amata 27 waggaa 4 buufnee miti isa ka amata lama gaagaamni itti dhufe waan taateef kanaafuu ni buqqifna kan hooggantoota teenne hidhee nagahaan inni achi taa'uun hin jirtu walittis hin dhiifne kanaafuu sabboontota sabaa hidhanii achi keessatti akkan warri bilchiginnaatiif warra kaabinoota bilchiginnaatiif hooggantoota naannoo wanni danda'amuuf mootummaan kun ni kufa bakka itti galtan hin qabdan warri har'a ganda keessa yaatanii fira keenya deemtanii hiitanii obboleeyyan ufii obboleessa biyya takka keessa teessanii nama kaanitti dallaaltanii nama kaanitti hiitan bakka itti galtan hin qabdan mootummaan kun ni kufa hanguma fedhi isin sossobee maallaqaanis maaliidhaan isin sossobee waan takka garitti kan baatan fira keessattu isinii caala ka qabrii keessan isinii qabrutu isinii caala namuma waliin jirtan ka biyya sanitti isin qabrutu isinii caala kanaaf bilchiginnaan akkana nuu goote jedhanii ummata keenya ka naannoo gandaatti keessumattuu maanguddoota warra maallaqaan sobamtanii ummata keenyatti gadoo akkasii dalaydan dhaaba ilmaan qabdan saba ilmaan keessaa qabdanii osoo ilmaan keessarra ga'ee wanni sun akkas hin taatu kanaafuu dhaabaa jedha. Tokkummaa boodaan immoo wanti jiru Oromoo walabummaa irratti yaada qabaachuu qaba. Biyya ofii ijaarachuu qaba. Namni biyya ofii ijaaratee alaabaa ofii United Nation irratti dhaabate yoomuu rakkatu. Akka biyyaatti ollaa ta'e uummata biraa wajjin jiraachuu danda'a. Kabajaadhaan biyya keenya dhiisnee naftanyaan abbaan fedhe uummata keenya ajjeesuu, ilmaan ajjeesuu, ijoollee daddaa'ima ajjeesuu, dhaaba malee ajjeesuu kunniin guutuun dhaabachuu qaba. Oromoo walabummaa irratti biyya ofii ijaaratee alaabaa ofii dhaabachuu irratti qofa yaadda'uu qaba. Biyya ofii yoo dhaabatte namni hundi kabajaan si dubbisa. Atis kabajaan jiraatta. Biyya qabna akkas jira biyya keenya qabna.
haala amma biyya keessatti deemaa jiruu fi hiriira har'aa ilaalchisee maaltu manaasi baase maaltu ta'ee jennaani mootummaa Bilxiginnaa mormuu fi asitti argamte. Waggaa 27 gabrummaa jala jiraachuu keenyatti asitti nu argamsiise. Abiy nu gahaa ati dhiiga ilmaan Oromootiin achirra baatee maaliif kijibni kun hundi barbaachise bakka dhiisaa hin gahaa kijibdanii hin gahaa nu gahaa bakka gabrummaa nu gahaa jennee jirra ilmaan Oromoo amma gabrummaa jalatti bulaa hin jiru bilaasha hin xaarinaa dhiisaa ofirraa kijiba kana hundayyuu ati achirra baatellee galata Jawaar galata Oromootiin achirra baatee yeroo akka Oromoo waan takka hin godhinitti akkanatti achirra akkana taatan kana baay'ee nama aarsa baay'ee nama jibbisiisa kun hingaha bakka hingaha jedhan ilmaan Oromoo hunduu dammaqee tokko ta'ee jira bilaasha keessan achirratti hin ifaajina dhiisaa jedhan. Okay, arra qofa hiriira irratti baatee manatti deebitamoo fuulduratti illee waan karoorfatte qabda? Waan karoorfanne qabna haga mootummaan Abiy jedhamu kun achirraa bu'utti Abiyoot Kaasaa'ee Abiy Ahmad jedhanii kijiba maqaa irra kaan Abiyoot Kaasaa'ee jedhaniin meeqa maqaa isaallee kuni namtichoo mootummaa miti bilaasha politika achirra taphataa jira malee waan hin taane dalagaa jira haga inni achirraa bu'ee ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahutti manatti hin deebinu yeroo hundayyuu akkanatti baanee sagalee keenya dhageessif. Galatoomi Aisha dhumarratti mee haala jiru hin hubannaa ati immoo keessattuu abbaa keetu mana hidhaa jira. Kanaan dura biyya kana keessatti abbaa kee waliin sagalee ummata Oromoo achitti hidhamanii taane hiriira bahaa turre walgahii godhaa turre har'a immoo isaanumatu biyyatti deebi'anii wama tokko utuu hin balleessin hidhaman. Mootummaan kun gara jabinaan isaan haa hidhuu malee akka abbaa ofii mana hidhaatti arguutti yookaan dhagahuutti maal hawwita mootummaa kanarraa abdii qabdaa maal akka godhu feeta? Dhaamsa kee dhaamsa mootummaadhaafis ummata Oromootiifis dhaamsa qabdu jechuu barbaade. Utuu akka fedhii koo ta'e utuu hatattamaan utuu gadhiifame natti tola. Garuu kun immoo ta'an jiru maaliifi mootummaan biyya sanaa mootummaa gara jabaataadha. Gara kan namatti gara jabaatudha waan ta'eef dafaniis waan gadhiisan natti hin fakkaatu. Garuu yooma isaan hayyoota keenya beektoota keenya hooggantoota keenya hundaayyuu jechuudha abbaa koo duwwaatuun ta'e isa duwwaa miti kan hidhamaa jiru yookiin immoo kan mana hidhaa keessa jiru nama baay'eedha. Yooma isaan hunda isaanii mana hidhaatti naqan illee nuti kana booddee duubatti hin deebinu. Kanadha dhaamsina ni qabu jechuudha. Amma fedhan yoo isaan sagalee keenya duuchuu yaalan jechuudha. Gaazexeessitoota keenya hidhanii miidiyaa keenya fa'aa doorsisanii cufanii beektoota keenya hidhanii wanta akkasitiin sagalee keenya duuchuudhaaf jechuudha. Garuu nuti kana booddee duubatti hin deebinu jechuudha. Amma fedhan yoo isaan uummata keenya hidhan amma fedhan yoo isaan uummata keenya rakkisan illee jechuudha. Nuti kana booddee duubatti hin deebinu. Nuti duubatti deebina jedhee mootummaan biyya sanaa gowwoomuu isatti hin jiru jedheen yaada jechuudha. Dhaamsi koo tokko sana jechuudha. Oromoon tokko ta'uu qaba. Maaliifi warri amma mana hidhaa keessa jiran warri reebamaa jiran hundumti isaanii waa'ee Oromoodhaaf waa'ee toopikii tokko irrattidha kan isaan hojjetan jechuudha. Abbaa koos taanaa warra kaanis taanaa hundumti isaanii waa'ee Oromoodhaaf waa'ee Oromoof waa'ee Oromummaadhaafidha kan isaan biyyatti galan yookiin immoo kan isaan irratti hojjetan jechuudha. Kanaaf nutis tokko ta'uu qabna tokko taanee sagalee keenyas ol kaasutu nurra jira jechuudha. Isaan ofii isaaniif amma dubbatachuu hin danda'ani waan ta'eef nuti immoo cimsinee sagalee keenya ol kaasnee dubbachuutu nurra jira jechuudha. Tokko taanee kuni hunda keessaa barbaachisaadha jedheen amana. Sadaffaa immoo dhaamsi koo warra dargaggootaadha. Dargaggoo warra biyya hambaa keessa jiranii nutu humna qaba. Amma nutu hojjechuutu nurra jira jechuudha. Bakka bakka jirtanitti iddoo hundaa afaan Oromoodhaanis ta'e afaan Awurooppaa biyyoota adda addaas ta'e qalaa barreessaa mootummaa Awurooppaa iddoo adda addaatti ergaa akkas goonee sagalee keenya ol kaasutu nurra jira jechuudha malee kanaachi hin ta'u duubatti deebi'utu nurra jiru jedheen amana. Waa'ee abbaa koo immoo dhumarratti akkuma sila himaa ture abbeen koo qoricha fudhata. Qoricha kan inni guyyaa guyyaatti fudhatutu jira. Amma qoricha isaallee dhowwanii jechuudha. Kunumtullee nama ajjeesudha. Kanaaf mootummaa biyya sanaa akka isaan dafanii qorichi isaas akka galuuf jedheen gaafadha jechuudha. Kanuma wanta ni dubbadhu.
fayyaa ta'e baay'ee carraa kana naa kennu keessan galatooma. Intala Dr. Shuggut Galataa Boontuu Shuggut abbaan koo qoricha fudhataa qoricha irraa dhaabanii jiru mootummaan Bilxiginnaa. Dr. Abiy Ahmed gaafa aangoo kanatti ol dhufu haasawa babbareedaa jedhaman godhaman keessaa inni tokko qorannee malee hiniinu hiinee kaanee hin qorannu. Dr. Shuggut Galataa ni beekna. Yakka tokko akka hin dalagne ni beekna. Akkuma kanas Jawaar Mohaammed hayyoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa jiran hundi sababa tokko malee hidhaman. Dr. Shuggut Galataa hiikaanii wama tokko bu'aa hin qabu. Qabsoo ummata Oromoo, sabboonummaa Oromoo, tokkummaa ummata Oromoo shira amma isin dalagdanuun cabsuu hin dandeessan. Kana hubadhaa. Fakkeenya isiniif haa ta'u. Kuno biyya alaattis biyya keessattis Oromoon lakkii isiniin jedhee jira. Namoota hiitan kana immoo gadhiisaa. Yoo furmaata biyyattiidhaaf barbaaddan ta'e furmaata siyaasaa gochuun ni danda'ama, mari'achuun ni danda'ama. Isinitti dukkanaa'eera. Garuu dukkanuma kana keessaayyuu jalaa miliquu wayya. Mootummaan wayyaanee hin turre waggaa 2 dura, waggaa 3 dura. Humni nurka jira, humni waraanaa, humni diinagdee, humni siyaasaa jedhanii har'a eessa jiru? Maqalee. Isin maqaleen qabdan. Isin Oromiyaa keessa eessattuu dhokachuu hin dandeessan yakka amma dalagaa jirtaniin. Waanuma har'a eenyuun akkam goonee hiina akkam goonee ajjeefnaadhaanii jalaa waan baatan isinitti fakkaata malee haga nama tokko hiitanitti nama 100 mana keessaa baastu kan qabsoo hogganu. Yeroo nama tokko ajjeestanu nama 1,000 100 manaa baastu. Kanaaf anis akkuma nama hawaasa kana keessatti yeroo dheeraa beekutti Dr. Shuggut Galataa gadhiisa. Jawaar Mohaammed gadhiisa. Hidhamtoota siyaasaa hundumayyuu gadhiisa. Haala amma ittiin deemaa jirtanu biyyas digdanii ummatas dararaa keessa galchitanii maqaa Oromoo waan hin taane cilaatti irratti dibdanii ummanni Oromoo jibbaa saba biraa biyya keessaa baasu miti fedhisaa. Saba biraa ajjeesu miti. Akkas fakkeessitanii Dr. Abiy Ahmed yeroo dhihoo dura ummanni Oromoo gaafii olaantummaa an akkasitti hin beeku jedhe. Oromoon gaafii olaantummaa saba biraa irratti gaafate hin beeku. Yoo isin dhukkube mana yaalaa deema. Haalli amma jiru eessaanuu isin hin gahu. Kanaafuu ammas dhumarratti hidhamtoota siyaasaa gadhiisa. Nutis manangalluu qeerroonis ummanni Oromoos qabsoosaa dhaabuuf hin taa'u. Sagantaa har'aa kana asirratti hin goolabaa garuu dhumarratti otuu Abdii Xayyibaaqoo aktiivist waan hin dhaamuu qaba jedheera. Daqiiqaa tokko nan kennaaf. Dhaamsa muraasa qofa dabarsuu barbaada. Mootummaa Itoophiyaatiif laal Dr. Abiy waan nan sitti himu qabsoon Oromoo hafuura qilleensa deemu qilleensa kana abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u. Qabsoon Oromoo otuu kabaddu taate qabsoon Oromoo otuu kadhabamtu taate gaafa Taaddee Birruu ajjeesan baddi turte. Gaafa Nadhii Gammadaa dhabamsiiftan baddi turte. Gaafa Waaqoo guutuu addunyaa tana irraa badu baddi turte. Gaafa Hayilee Fidaa akkasi salphisanii ajjeesan baddi turte. Garuu qabsoon Oromoo kumaatama itti dhalaa miliyoonota dhalaati as geette. Har'a qabsaa'ota laal Hacaaluun yoo lubbuun jiraate daanjarasiidha. Lubbuun jiraachuun isaa nu miidha jettanii isin addunyaa irraa balleessitan. Garuu Hacaaluun miliyoonotatu gadi bahe. Ibidda dhaamsinaa sagalee Hacaaluu balleessina jettaniiti ibidda biraa ofirratti qabsiiftan. Dogongora keessanirraallee ummata barachuu hin dandeenye ta'uu keessan argaati jira jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo qabsaa'ota hidhuun qabsoo Oromoo hidhuu miti. Jawaar hidhuu dandeettan. Shuggut Galataa hidhuu dandeettan. Baqqalaa Garbaa hidhuu dandeettan. Ajjeesuus dandeettan akkuma Hacaaluu gootan. Garuu qabsoon Oromoo duratti tarkaanfata. Miliyoonota itti dhalee fuulduratti adeema malee sakandii takkaaf duubatti hin deebiftan. Bakkuma wayyaaneen itti galtisan galuuf deemtanii. Kanaaf dhaamsi kiyya kun Dr. Abiy yoo sammuu qabaatte yoo ijoolleen tanti akka mataa ol qabatanii deeman barbaadde borganama rizaayin godhi aangoo gadhiisi jechuu barbaada. Ulfaadha. Egaa galatoome Abdii dhumarratti egaa daawwattoota keenya torbanarraa magaalaa Nuurambarg irratti kan wal arginu ta'a.
haga hidhamtoonni siyaasaa hiikamanutti haga hayyoonni Oromoo hiikamanutti mana galuuf hin teenyu qabsoon Oromoo waan duubatti deebisu takka illee hin qabu. Warri nu daawwattan haga ammaatti hedduu galatoomaa. Torban dhufu walagarraa biyyoota Awurooppaatii fi Noorz Ameerikaa Awustiraaliyaa hedduu keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Kanas kan OMN'n kallattiidhaan isiniif dabarsinu ta'a. Sagalee uummata keenyaa taana uummata kana keessaa baane duubatti hin deebinu. Ulfaadhaa galatoomaa injifannoon uummata Oromootii fi Abiy mastigoo nagaatti. daawwattoonni Gadaa News Network hiriirri biyya Munichitti biyya Jarmanii magaalaa Munichitti godhamaa ture akkuma daawwattan kana ture Dr. Abiy Ahmad dhaamsi dhumaa kan siif qabu yoo sammuun tee nagaa qabatte yoo ilmaan kan kee bor Oromiyaa keessa addunyaa tanarra akka jiraatan barbaadde aangoo amma gadhiis sinjachuu barbaada ummanni Oromoo guutuunis kaanuma gaafachaa jira qabsaa'ota Oromoo Jawaar Mohammad faa lafa jalatti hidhee hiitee dararuun ilmaan Oromoo mana hidhaatti cafaquun yoo si baasa ta'e itti fufi garuu buqqa'iinsa kan kee ariifachiisaa jirta siin jechuu barbaada dhuma irratti wanni an daawwattoota Gadaa News Network itti himuu barbaadu obboleessa keenya Abdoo Qaadii Abbaa Jabal ana cinaatti argama hiriira kana isaa fi jaallan isaatu warra Human Rights Watch wajjin ta'uun qindeessee hiriira bareedaa kana qopheesse dhaamsi ati akka waliigalaatti daawwattoota Gadaa News Networkiif qabduu fi dhaamsa waliigalaa galatoomi aktiivist Abdii Xayyib Waaqoo egaa har'a akkuma argite hiriira keenya injifannoodhaan goolabnee jirra dhaamsa keenya dabarfannee jirra akka mootummaanii fi deeggartoonni Bilxiginnaa haasa'anutti nuti kan hiriira baanu jibbaadhaa fi miti jibbaa sabaaf sablammootaatiif yookaan immoo saba Amaaraatiif miti sabaaf sablammoonni nu waliin dhaabbatanii jiru har'a mirga ilma namaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru mormuudhaan sabaaf sablammoonni biyya Itoophiyaa keessaa nu waliin turan akka carraa ta'ee yeroo dhabnee isaanii miidiyaa irratti dhiyeessine malee hedduutu nu waliin turani nuti gaaffiin keenya ifaadha gaaffii walqixxummaa gaaffii abbaa biyyummaati mootummaan Abiy gaaffii uummata Oromoo deebisuu waan hin feeneef dissent yookaan immoo namoota Oromoo bebbeekamaa waan kana dhugoomsuuf qabsaan hidhuudhaan ajjeesuudhaan artiista Caaluu ajjeefameera obboleessi keenya gameeyyii goota Oromoo Jawaar Mohammad mana hidhaa lafa keessatti dararamaa jira Baqqala Garbaa Jaal Abdii Raggaasaa hoggantoonni martuu hidhamanii jiru warra dura ta'aa malee jaarmiyoota siyaasaa nu beennu lachan dura ta'aa malee hundi isaaniitu hidhamanii jiru kunigaa mootummaan Bilxiginnaa eessaayyuu hin gahu mootummaan Bilxiginnaa kana booda carraan inni qabu taa'ee diskas godhee aangoo gadhiisuu qofa akka biyyattiin hin diigamne ummanni Oromoo kana booda isaan jalatti buluuf hin ta'u abadan kun ta'uuf hin deemu warri Gadaa News Network sagantaa kana kallattiidhaan dabarsuu keessaniif teeknikaan fageenyas assist teessanii nu gargaaruu keessaniif ummata Oromoodhaaf sagalee ta'uu keessaniif jabaadhaa isinii waliin jirra Gadaa News Network Kush Media arra OMN hundi nu asitti argame ummata isaatiif sagalee ta'eera qeerroon ummata Oromoo biyya Jarmanii illee hawaasni Oromoo illee torban dhufus kan magaalaa Nurambargitti wal arginu ta'a galatoomi atisi kanaanin yaada koo goolaba Nagaarra jiraadhaa dhaamsi dhumaa kan dabarsu fedhu torbaan as deemu kana gaafa 25 magaalaa Nurambarg irratti hiriira guddaatu qophaa'ee jira haga otuu hayyoonni kennaman hidhaatti dararamaa jiranii mana dukkanaa qabbana keessatti hidhanii otuu itti taphatanii osoo reebichi meeqa irraan gahaa jiranii wanti nu manatti deebinee teennuuf hin jirtu waan Bilxiginnaa konnekshinii Bilxiginnaa biyya alaa kana jiru hunda balleessuudha ammallee wanni uummata Oromoo biyya alaa kana jiru waliif gala inni tokko nama Bilxiginnaa waliin walitti dhufeenya qabu nagaa hin gaafannu yoo du'e iddoo isaa itti dhaynu cidha isaa itti hin dhaqnu iddoo amantaa kennatti namni Bilxiginnaa deeggaru nam amantii qaqqabu miti tarii yoo luuccawaniillee ka dhufan taate hawaasummaa keessaa baasu ummata keessaa baasu irratti hojjechaati jirra Bilxiginnaa deeggaraa ummata Oromoo waliin jiraachuu waan hin danda'amne jechuudha kanaaf warri biyya kee jirtanis warri poolisiin Oromiyaa ummata keessan bira dhaabbadhaa maanguddoon yoo dandeettan ummata keessan bira dhaabbadhaa yookaan karaarraa goraa ulfaadhaa galatoomaa kun Abdii Xayyib Waaqooti kan sagantaa kana biyya Jarmanii magaalaa Munuch irraa isinii dabarsaa ture an Abdii Xayyib Waaqooti ulfaadhaa galatoomaa babbaay